biyya Ameerikaa magaalaa Chicago irraati. Isheen falmituu mirga namoomaa fi akkasumas gama siyaasaatiin immoo ogeettii saayinsii siyaasaati. Hojiiwwan garaa keessattis akka hirmaataa turte ni beekama. Gama biraatiin keessummaan keenya lammaffaan gama miidiyaatiin irratti waliin haasofnu immoo obbo Qajeelaa Qannaa United Kingdom magaalaa London irraati kan isiniif afeerree jiru. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya seenaa fi obbo Qajeelaan. Bitamaa ta'eetu ogummaa irratti hundaa'ee gulaalee keessaa baasaa yookaan immoo waan madaalamuu irra jiraatu yoo ta'e immoo akka qaamni biraan wanta irratti ejjennoo qabu yookaan ilaalcha qabu akka calaqqisiisu gaafata jechuudha. Kun ogummaadha. Inni lammaffaan gaazexeessaan maaliif kutaa yeroodha. Fakkeenyaaf ammatti sagantaa daqiiqaa 20 qabattee sa'aatii 1 sa'aatii 2 yoo dubbanne yeroo hammanaa keessatti dabarsuu hin dandeessu yoo ta'e priority kennita akka ogummaatti jechuudha. Odeeffannoo sakaman dursa kennaa fi odeeffannoo sakamin immoo keessaa dhiisuu danda'a kan jedhu ogummaadhaan akkuma baranne jechuudha. Priority kennite keessaa hambistaa jechuudha. Kunis hojii gaazexeessummaati. Inni sadaffaan namtichumtii yookaan qaamni si wajjin dubbate sun odeeffannoo nan kenne kun miidiyaarra ooluu hin qabu. Kanaaf miidiyaadhaan ala naa godhu yookaan dogoggoreen jedhee yookaan immoo odeeffannoon sun akka bahu barbaadu jedhee yoo sitti himatee icciitii isaa sana eeguu fi sirra jiraataa jechuudha. Kan lafti ati itti hin eegne jira yoo fakkeenyaaf dhimma mirga dhiibbaa mirga namoomaa yoo ta'e. Qabarraayyuu dubbiin ajjeechaan Haacaaluu irratti ta'ee qaama ta'een yoo ta'e already rakkoo biyyattii dhoohuuf ukkaamamtee jirtu warnoonni akkam fulbaana guyyaatti filannoon fulbaanatti deemu achi booda immoo constitutionumaan sun bulchiinsi biyyattii sanii clearly carraa hin kennineef yoo laaltee jettee akka filannoon kun mootummaan kun mootummaa muummicha ta'ee paarlamentiin kun akka yeroo hin dabarsine tasuma spacing kennine waan cufee bira dabarse there's nothing waa'ee constitution keessatti wanni ati agartu hin jiru yoo kana ta'ee within waggaa san shanan san keessatti carraan adda addaa ni jira sigalee dursitee filannoo kennu paarlamentii diiguu kunniin ni jira keessatti garuu eega guyyaan sun dabreen boodatti tasuma wannan constitution hin kenne sun ammoo maal keessa eega constitution clearly kana siin kennine seeraan ala baate jechuudha gaafa seeraan ala baate dalaguu jalqabdee wanni ati dalagdu marayyuu seeraan ala even so oduma constitution irra jiraatee jedhee seera san cabsite jechuudha. Kan hojii waliin jiraachaa jirame ollaa taanee kan biyya tokko keessaa achafe. So miidiyaaleen uummati waliin nagaadhaan waliin jiraachuu qaba kan jedhu irratti xiyyeeffachuurra inni tokko isa tokko miidheera inni kun nan miidhame jedha inni sun situ miidhe jedha kanuma atakaaroo siyaasa Itoophiyaa keessa jiru qabataniitu faarsaa oolu jechuudha. Kan ammoo kan sirreessuu danda'u silaa seera. Miidiyaan seeraan geggeeffamuu qaba, waan hin hojjenne qaba, waan hojjetu qaba, waan daangaan ati miidiyaa irratti keessu sadarkaa biyyattiin irra geesse demokrasiidhaan irra geesse irratti hundaa'a waan ta'eef tootaalii bilisa ta'uu qaba, tootaalii gadhiifamuu qaba, achirra hin geenye Itoophiyaan. Uummatumtiyyuu hubannoo dhumti miidiyaa literacy kan jennu jira. Ogummaa miidiyaa beekuutu hin taane waan miidiyaa irraa dhaga'an kana akkamitti fudhatu. Hundumaa sirriidha kan amanutu jira. Waan namni soba as baasee dubbatu konspirasii adda addaa dhugeeffatee ganda keessatti isa fudhatee fiiguutu jira. Kanaaf uummanni illee hamma kana hubachuu